እኔና ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ጀግና ናቸው። የጋሽ ዳውድ ግሩፕ ጋሽ ሌንጮን ያራክሳል። የኦነግን የትግል ታሪክ ለማራከስ የሚሞክር ኦሮሞ የለም። አርሲ ውስጥ የነበረው ችግር 3 ንጹሃን ዜጎች በዚያ ግጭት ውስጥ ሞተዋል። ሀሳው ሙሚች ሚኒስቴራ ከሌሳ ፓርላማ ይረቲ ሀሳይ ኬሳ ከሄዱ ነሞት ሄዱ ብረት አጃይበታቴ ሀሳውን ኩን ሀሳው ዶክተር አብይ ሃሪያ ከተካ አፋን ኢሳቲን በይና ገናንጎ ቀበተ ከናቲ ሀሳውን ሃሪን ኩን ማል ራንገት ሩፈ me video isa kana tokko waliin dhageeffanna kabira taate dhiyeenya kana arsii keessatti taamee wal qabatee lubbuun nama nagahaa nama sadiitu du'ee jechuudhaan kan inni dubbate muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed dhuguma gartee arsii keessatti namni lubbuun isaa dabarte nama sadi qofa haasawa haariyaa yeroo duraatiif dhageenne kana mee jalqaba የኦነግን የትግል ታሪክ ለማራከስ የሚሞክር ኦሮሞ የለም። እኔ ልንገራችሁ፣ ታግሏል። ኦነግ ኦሮሞን አንቅቷል፣ ኦሮሞን አደራጅቷል። ምንም አይናቅም፣ ክብር ይገባዋል። namni qabsoo ABO'n godhe haalu namni gartee qabsoo ABO'n godhe busheessu namni qabsoo gartee Oromoodhaaf ABO'n godhaatiin ture gartee busheessuudhaaf diqeessuudhaaf yaalu hinjiru Oromoo keessa hinjiru jedhee beek Oromoo bitachuudha beek ka duuba saamma Oromoo miti akka jechuuti hinjiru Onag waggoota 40 dabran kana Oromoo ijaaree jira Oromoo tokkomsee jira Oromoo dammaysee jira Oromoo walitti qabeeti jira kuni waan haalamoo miti kabajatu malaafi garuu ammoo dhaloonni irraa dhaloota yaa'ite dhaloonni irraa gartee akka gaafasiitiin garaagarummaa qaba kana gartee beekanii fudhachuu dhabuun ammoo sirri miti kana beekanii gartee fudhachuu qaban dhaloota irraa hogguu jedhamu yeroo hedduu dhaloota irraa dhaloota yaa'ii dhaloota irraa jedha fakkeenyaaf muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed yeroo dubbatu dhaloonni irraa dhaloonni yaa'iidha oppodiyoonatti fakkaata asirratti gartee ABO'dhaaf falmoo bira dabramee bar ABO'dhaaf dubbatuun bira dabree asirratti muummichi ministeera namni qabsoo ABO kana haalu namni gartee qabsoo ABO waan isaan itti hojjetaatiin turan kana haalu Oromoo miti jedhee beekee kaarran tara sabboona jabaata yarra muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed ABO'n amma gartee akkasii faarsan ka gullallee kun jechuudha warra filannoo kanarratti hirmaatee alaabaadhaan gartee Finfinnee kana keessa deemee miidiyaalee addunyaa gurguddaa hundatti gartee filannoon kun akka paartiin mormituudhaa keessatti hirmaataatiin jiru nama mul'ise keessaa isii tokkodha akkasumatti gartee kursii argattan jedhamee walii galameetiin itti seenamee yeroo filannoon dhumutti Oromiyaa caffee keessaa kursii takkan arganne namni waggaa 40 gartee ABO'dhaaf qabsaa'isuun jechuudha namoonni hedduun gaafa gartee alaabaan akkasitti labaalabamu san alaabaan keenya as keessa nuu mul'atte gaafa jedhamu san tarii haguma gartee amma fakkeenyaaf warri mormituudha kan amma naannoo Amaaraa rakkoo uummata isaanii paarlaamaa keessatti dubbataatiin jiran miidhama uummata isaanii dubbataatiin jiran hangasuma san Oromoodhaaf dubbatanii caffee keessaa kursii mataa ka argatanii ka jedhudha hedduun namaa gaafsan ka gartee eegaatiin turan san ture jechuudha caffee keessaa kursii takka kan isaan argatin Izeemaan ammoo kursii argatee caffee Oromiyaa seenee jechuudha namni saba Oromoo kana gartee akkasitti tokkomsaatiin ture filannoo irraa hirmaatee kursii takka kamii caffee Oromiyaa keessaa dhabe ክብር ይገባዋል። ነገር ግን አሁን ያለው ዘመን አሁን ያለው የሊደርሺፕ አፕሮች ያኔ ከምናውቀው ጋር ይለያል። ለዛ ደግሞ የተዘጋጀ ኃይል ሲኖር እንዲሁ ሰብሰብ ብሎ ማክበር ጥሩ ነው የሚሆነው። መናናቅ ሲጀምር ኒው ጄነሬሽን ብቻ ለሚናቀው ለምሳሌ በትግራይ አይታችሁ ከሆነ ታደሰ ወረደ ማለት እድሜውን በሙሉ ወይም ጻድቃን ማለት እድሜውን በሙሉ ትግራይ ታገለ ነው። በትግል ደረጃ ደብረጽዮንና ታደሰ ወይም ጻድቃን እንብዛም አይለያዩም፣ አብረው ነበሩ። አንደኛው ጥሩ ሌላው መጥፎ ሊሆን አይችልም። ግን እየወደቅ ስትሄድ ልክ እንደ ውሃ ነው። እየወረቅ ስትሄድ መሽተት ትጀምራለህ። ማራከስ ከጎን ይጀምራል። ኦነግ ጋር ብትሄዱ እንደምታውቁት እኔና ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ይለያያል እሳቢያችን። ግን ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ጀግና ናቸው። ይሄንን ግን አልክድም። ላለፉት 40 ዓመታት ኮንሲስተንትሊ ለኦሮሞ ሕዝብ ታግለዋል፣ በችግር በመከራ ውስጥ። እኔ ጀግነታቸውን አምናለሁ። አብሮ የታገለው ግን አያምንም። የጋሽ ዳውድ ግሩፕ ጋሽ ሌንጮን ያራክሳል፣ የጋሽ ሌንጮ ግሩፕ ጋሽ ዳውድን ያራክሳል። ሁለቱም ግን ጀግኖች ናቸው። መራከስ አያስፈልግም፣ መማር ነው የሚያስፈልገው። ከድካማቸው ተምረን የበለጠ ሆነን መገኘት እንጂ አንዱን ማራከስ ዋጋ የለውም። ABO gartee akkasitti faarsee kireeditii guddaa akkasii san gartee kennee fi maqaa Daawud Ibsaa waggaa 9 booda maqaa isaa gartee akkasii kabajaadhaan waamee inumayyuu anaa fi Daawud Ibsaa gartee garaagarummaa qabaannuyyuu ani gootummaa gartee Daawud Ibsaa haaluu hin danda'u. Daawud Ibsaa gootaa falmatee jira, qabsaa'eeti jira. Gartee kana fudhachuun dirqama kiyya. Kun gartee malee rakkoo ABO qofaa miti jedhee barra. TPLF illee odhaytan Jeneraal Taaddasaa Warradaatii fi akkasuma gartee Dabratsiyoon maal warroota gartee amma TPLF kana jechuudha Tsaadqaan dabalatee warra qabsoo keessatti yeroo dheeraa dabarsanidha. Garaagarummaan qaban qabsoo keessa yeroo dheeraa turuu qabsaa'uudhaani. Garuu ammoo
yeroo wal xiqqeessuudhaaf wal tuffachuun dhuftee dhaloota ammaa kana qofaa miti. Dhaloonni ammaa kun isaanii beekaa. Dhaloota ammaa kana qofaa miti ofii isaaniitiif iyyuu wal xiqqeessu. Fakkeenyaaf Daawud Ibsaa leencoo xiqqeessuu hin qabu, leencoon Daawud Ibsaa xiqqeessuu hin qabu. Tokkolleen tokkoon caalu isaan lachuu tokkuma, isaan lachuu goota. Qabsoo keessatti gartee qabsaa turan isaan lachuu gartee gootummaadhaan qabsaanii ture tokko tokko xiqqeessuun hin barbaachisu. Ka barbaachisu muuxannoo walirraa fudhachuudha. Dogongora tokkorraa gorfama muuxannoo tokko gartee waan tokko hojjete ammoo irraa baratuudha. Muuxannoo irraa fudhatu, muuxannoo walirraa fudhatu. Wayi tokkummaanuma jaalataa bichuun. Qoqqoodama jechuudha. Amma asirratti amma bichuun gartee gootummaa fi akkasuma gartee qabsoo ABO'n Oromoodhaaf godhe san kireeditiin kennamee fi isaanis dhaloonni kaleessaa sunii fi dhaloonni har'aa sun gartee tokko miti. Walitti gartee sabsab jedhanii walitti dhufanii gartee waliin dubbatu waliin gartee qabsaa'u waliin socho'uudha. Dogongora jiru walirraa barataa, muuxannoo jiru walirraa fudhataa gartee akkasitti waliin tarkaanfatuudha malee wal xiqqeessuun kun gonkuma sirrii miti. Wayi Joohar hujii isaa moo haala gartee amman tana Joohar dabil ajanti jechuudhaan ABO gullallee saaxilaa jiru kanaan wal qabatee tiibee ka tokko qabadhu gartee sababa kanarraa kan ka'een akkasiin Daawud Ibsaatis ka takka gartee maqaan isaa dubbatamee hin beekne maqaan dubbatamee garuu ammoo rakkinni jiru akka dhaloota ammaa akka ismuhii kanatti tokkummaadhaan qooda walii kaahanii akkasiin deemuudha akka kaleessan qofaa miti wal xiqqeessuu qofaa miti isin ufiifuu wal xiqqeessitanii takkaa haga aangoo qabatee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad isaa Daawud Ibsaa jedhee afaan dubbatu takkaa dhageessanii faarsuudhis waan biraati sun takkaa Daawud Ibsaa jedhee afaan isaa dubbatu dhageessanii ABO'n Oromoodhaaf qabsaa'ee Oromoo tokkoomsee waggaa 40 gartee Oromoo ijaaruudhaa fi Oromoo tokkoomsuudhaa fi saba kana ol qabuudhaa fi qabsaawaatiin ture Abiyyi jedhu takkaa agartanii qabsaawonni Oromoo adurreedha isaa jedhu qofa agarree nuti Abiyyi jechuudha. Mee lakki by the way Abiyyi akkaataa gartee ilaalcha isaatitti namoonnummaan mootummaatti finqilan mootummaa ammaa kana qofaa miti. Wayyaanattis haa ta'u, Dargittis haa ta'u, Haayile Sillaaseettis haa ta'u, Minilikittis warri finqilan sirrii jedhee nama amanuudha. Waan isaanirraa agarre jechuu hiyya. Warra gartee goobanaan amma fakkeenyaaf wanni Oromoon kaleessa gaafa wayyaane san oppodiyoon maalleen goobanaa ni balaaleffatti bar goobana daacee kan Minilikii waliin Oromoo fixe jechuudha. Gadaa Abiyyi kana goobanaan Itoophiyaa ijaaruudhaaf Oromoo tokkoomsuudhaaf qabsaa'ee jedhanii akkasitti amanuumi fakkeenyaaf amma gadaa badhaadhinaa kana jechuu hiyya. Akkaataa itti agarra jechuudha. Innaa waa'ee amma ABO'numa ABO sabboonummaadhaan akkasii qabsaa'u ABO sabboonummaadhaan Oromummaadhaan uummata kana ijaaree fi uummata kana gartee akka afaan isaatiin baratu akka afaan isaa dubbatu godhe kana osoo hin taane waanuma mootummaatti finqilu kamiyyuu sirrii miti jedhaniitti amanu jechuudha. Duba muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yeroo duraatii fi eega Joohar qeeqa isaa saanjaa isaa gartee warra ABO gullallee irratti gadi fudhate booda kana jechuutu rakkoo ta'e malee osoo gartee duraan beekamti xiqqashoon takka namni Oromoodhaaf qabsaa'ee namni Oromoo ijaare Oromoodhaaf akkas ta'e maal waan jedhamu kun duraan afaan isaatii bahee waa hedduutti fakkaachaa ture jechuudha. Ammas asirratti ABO gartee akkasitti muummichi ministeera Abiy Ahmad inni kallattii bedheenuu gartee waan fedheef iyyuu haa taatu waan biraallee qopheesseef haa taatu akkasuma gartee dhugumaan itti amanallee haa faarsu akkaataa Jawahar isaan jidduutti deemuu jiru kanaan as keessaan gartee karaa argadhe jechuudhaaf isuma barbaadeef iyyuu haa taatu muummichi ministeera Abiy Ahmad akkasiin Daawud Ibsaa yookiin ABO gullallee faarsuun ABO amma ni fayyadamoo ni miidha jettanii yaaddame. Waan amma deemamaa jiru Jawahar fi ABO jidduutti waan deemaa jiru kana Jawahariin gargaaramoo ABO gargaara jettanii yaaddame isinummaa itti yaada maal isiniif fakkaata. Kabira asirratti muummichi ministeeraa waa'ee gartee Arsii keessatti deemamaatiin turellee filannoo gufachiisuudhaaf akka godhamee fi gartee akka uummata nagaa irratti gartee lolli banamee fi waan akkas akkasiisan dubbatee ture. Ana asirratti kan ajaa'ibsiise waliin bu'iinsa gartee Arsii keessatti godhame saniin nama sadiitu wareegamee jedhee ture muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. አርሲ ውስጥ የነበረው ችግር ምርጫውን ለማደናቀፍ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። በጥቅሉ አርሲ በነበረው ግጭት ህይወታቸው ያለፈ 11 ሰዎች ናቸው። ከ11ዱ ሰዎች 8ቱ ሚሊሻና ፖሊስ ህዝባቸው እንዳይገደል ተፋልመው ህይወታቸውን ገብረው የብዙ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት የታደጉ ናቸው። 3 ንጹሃን ዜጎች በዚያ ግጭት ውስጥ ሞተዋል። የሃይማኖት መልክ መስጠት ታስቦ ነበር። ግን እዚህ ውስጥ ሙስሊሞች ሞተዋል። ኡመት አርሲ በሃ አኖን ሀገሲ አከሲ ጁምላዳን ካቡቃን ናማ ኩማ ዲደማ ሶዶማን ካቡቃን ከን አከሲን ገርቴ ማኒ ኢሳኒ ጁምላዳን በርበዳይሳን ናማ ሰዲ ሂዱ ጀደ ናማ ኩረታካ ኬሳ ሰደ ሚልሻ ናማ ሉቡ ነጋ ኬሳ ናማ ሰዲ ጀደ ያ ጅራ ከኛ ሩጋ ዱበኔ ወራኒ ሞቱማ ናማ ሰዲ በከ ገርቴ ግርግሪን አከሲ ቡአሜሳን አቲማላ ላልታ ፉነጀሱ ናማ ሰዲ ዋኑ ማኒ ቁባ ቀቦ
haadha ilma isii awwaalatte abbaa manaa haadha manaa awwaalatte haadha manaati abbaa manaa awwaalatte osoo uummanni quba qabu osoo uummanni wal beeku nama sadiitu du'e waan dhoo isaan godhame miti jiraattonni gartee naannoo sanirraa buqqaaman ka jumlaadhaan gartee akkasiin lolli irra baname kan manni isaanii jumlaan irratti gubataatiin ture suni waan walumaan argaatiin turre